fuudhamteeti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kanaatu hundi keessanuu salaamtaan xiyyeetan jaalalaa tan onni irraa kaatee lagaaf gaara qaxxaamurtee isin hageessu isin jechaadha. Egaa kun goddunyaanis dhufee na bira jira. Akkumaan viidiyoo duraa irratti kaatee dhufuutti jira isin jee rabbi bilbileetiin turee dhufee jira. Inni kaati waan galtee sababa guyyaa san irratti hafa kaatee afaan kiyya caalaa inni illee isin ibsuu danda'a. Taakasitti kana goddunyaati yaada qabdu. Asirratti barammaan tana dhimma gartee fardiidhaatu asiin kuchise dumaashiiti yedasii jechuun mana dhiiseeti jechuun fayyadama gartee obboleessa gartee hiyyaa gartee kan ofirratti asii deemee jechuun haddaa dhaqe dhimma tattamaati dhimma nama na fakkiifne fayyaada dhabe maasiis mucaan kuni nama haaree ammaan tana baarraa dhufe sanirratti jechuun fayyadama isaa kana dhagee kanarratti fiigaa kutee haddaa dhaqee akkumaan haddaa dhaqeetti haddaa san tutture. Arragaa gizeen deebi'u kun dasiin mana hin jirtu. Manaa dhabuun isiidhaa gartee hedduudhaan hirmachiifte. Amma gaa waan gartee isii manaa oofe dhiifama asirratti illee dhiifama. Ganama haakama geessinaa jenneetti irratti waliif gallee jechuun ganama haakama si geesse jechuudhaan asii biraa deeme. Anis fayyadama obboleessa kiyyaate kana asiin dabarte isiillee osoo nanafatiin osootiin jechuun bilbiltee illee natti himi asii deemtee manaa baatee kutte kanarratti gaammaan tana bakka isiin dheeyte gaa barbaannee waliin irra gayuudhaaf akkuma dhageenyu yookaan mana gartee gola artiidhaa kan dheeytu taates barbaada isiidhaa jala jirra yaanee ichitti barbaanne isii bakka jirtu baasuudha qabnaa jechuudha ammaan tana. Isin kaatee achuma jirti beektaa? Achuma jirti isin kaatiiwwanni isaa fi isiidhaa fi dumaashiin jaartiin gola artiidhaa gartee ashaan dubbatan wanni isaan dubbatu jiran harka wal keessaa qabanii kennaadhaa fi saayigni isaa kun buleessi isaa kun harka wal keessaa qabanii sanii fi akkanas godhaa akkas godhee haakima sanillee si geessuu didee jechuun jiran. Egaa tana anis akkumaan viidiyoo irratti ol ba'ee dubbachuu jirutti qubaan qaba dhimma keeti. Rakkinaatu isa kanallee hambise malee silaa kaati namaafuu miti jeetiin dubbachuu jira beekte. Egaa gamanumaan atillee akka sababa malee hin hafin atis kaasirraa isa akkuma dhabuu jiran kana sababa irratti haftee jechuu fedheeti. Sababa malee nafne sanirraa kaatee intalti dhalaadhaa takka kaasilaa akkuma aadaa Oromootti yoo jaarsi hambaa tokko fuudhee mana deebise. Jaarsi san eeggatteetuma yoo jaarsi sanillee kan isii lafa laalu taate jaarsa biraatiin akkana godhee inni kun jettee silaa himata na caalaa siimachuu dandeessi mana isii keessa teessee kun dhimma biraan na fakkaata waan ta'eef akkuma ati agartuu mana kana keessatti illee waraqaa ittiin silaa namni biyya tana keessa ittiin deemus ni beekta fuutee deemtanii. San gubbaan dabri waraqaa silaa maaraa shanaa fi isiin walitti qabnu nikaatillee fuutee kutte. San gubbaan ammallee deebisanii wanni isaan haasa'uu jiran kannaan mana gurguratee mana biyyatti maal ta'ee isiin irratti urkeetiin jaaree mana san na yaalaa gurguratee jettee dubbatu jirti. Manni yoo gurgurames manni ni gurgure mana kiyya teessee osoo deemtee mana namaa dhahitee achi sooshaal miidiyaa irratti ol baatee akkaataa gurgura manaatiif kan hin haasofne na gaafachuu waan dandeessu deemtee achitti himte. Ana biraa osoo jirtu waa'ee manaa kana hin gaafanne takka deemtee eeguma achi dhahitee wanni kun dhufte. Sanirraa namni waan kana godhaa jiru ani akka silaa yaada kiyyaatti namni faati walqixa yaadu. Hanga yaada kiyyaatti namni waan kana godhaa jiru akkana fakkaatutti gola artii Oromooti. Intala biyyaati. Intalti biyyaa armumaan tana lafaa ka'ee namni wal dhabuma kiyyaa fi kaayisii kaarra dhufirratti intala biyyaa waliif hin ta'u. Kana dura lafa jala isiin yoo inni intala biyya ilma biyya isii kata'u taate akkana jettee ani jaarsa isiitti inni barsiisuu qabdi. Siigalee hin beekon kanaas. Kun yani yoggaan akkatti ilaalu dhimma biraan na fakkaata malee waa dhimma intala gandaatii fi walii adooddaa natti hin fakkaatu naas hima. Yoo gartee waan kana keessa waan biraa jiraa kaati ijji gaara kana duubatti hin agarre tamuutaaniif keessaa guuranii itti Oromoon siigalee ani
wanni kun intala biyyummaatii fi miidhama isiitiif hadoodee dubbachuu osoo hin taane si galee namni miidhama isiitiif hadooti yookiin taan akkaataan isiin irra dabarte kanaaf laalate isiin tun jaartii namaati fideetuma gulantaa isii irratti aboo maaliif akkana goota jee fuula guutuudhaan dubbachuu danda'u qaba si galee mana kana keessatti wanni silaa qabnus inumaa silaa akka duraan baateen hafte irra wayyaa'u deebiteeti dhuftee shaanxaa guyyaan hafetti galchinu san bulteetuma beekadhu ganama kan ishee kutte guyyuma burummaati si galee shaanxaa cabsitee waraqaa silaa duraan keessirtu hunda guurtee kutte si galee taniin duraan kooppii godhee achi keessa jirtu akka qofaa jira malee guurtee kutte si galee kun olaa shaanxaa siin garsiisaadhaaf akka isheen gootee kutte shaanxaan bar hin cabee bal'aa ulfiin bar fayyaa qaba seeta laa kun shaanxaan kana si galee adiin kana tokko asitti irraa buqqaafte kun intalti tun asitti irraa buqqaafteeti ulfiin silaa bananii gamanatti hambiftee kana barabsitee fuutee kutte si galee asirratti maanta waraqaanis kun asuma keessatti laa kooppii malee waraqaan duraan qabu fuudhamteeti warana sulutti galte tuntana koppiidha galte asilino tamaaraadha tunta galte koppii biyya tana keessatti hin jiraan kunu fuuteeti kaan wanna gootee koppii malee fudhattee kutte intalti si galee kana walii galteedhaan waraqaas guurii foottuu daaniin waldhabni kaajaarsaa jaartii jidduu argumaan tana hin dhufne naaf isiin tana duraas wal dhabu jirra argumaan tana shaanxaanis cabuun dhufte malee takkaan ola kiyyaa beeka ishee kana duraa irratti shaanxaanis cabeen beeku beeku asirratti anummoo jechuu barbaadu ayyee sababni beekadhummaan tana maashiiti yeddasii jechuu fideetiin jechuu mana deebisee walitti isin araarsee ganamaan haakama geesse jechuudhaan asii jechuu isin biraa deeme mire ganama gaakkumaan bulettiin fayyadama obboleessa kiyyaa dhagee jechuu isa biratti fiigaa kute sababni isii lammaffaa manaa baasee waraqaas guurrachiise isii kara gartee ganda biraa isii deemuudhaan isii ga'e si deebee isii dubbatee isii lolemu maal oonummaan kara fidee sababni isii manaa baasee maali lammaffaa silaa inuu osoo itti deebi'ee loleeni yookiinuu jecha ati naan jette san bira kute aaran qabu irra si galee akka ati naan jette san bira kun ganama akkuma garteen waliin bulleen anis ka'ee gabba'ee hoggaan gaagalu mana jirti akkana maaliif akkuma geessin hattee isin dubbatte beektere akkana haatiyaanis hanga inni dhufuu kaayisa duuba dhaabman dhiiraa gaa tokko jeetuma malee akkuma isin geessan jee sanirraa olteen bullee kaateeti dhabamtee jechuudha guyyaa kaan bakka isin seentee osoo hin argin guyyaa kaan fiidiyoo gubbatti hin argin. Isi qilleensa gubbattiin isaanii gaa jaartii gola aartii Oromooti wajjin tattaa'uun arge. Anamma beekadhu egaa guyyaa sadii jechuun telefoonaa wajjinis waliin agarre ifiifuu dhimma nama gartee fayyaa dhabeetii wajjin mana haakamaa jira. Ani akkaanan beekutti dhimma keessa lachuu dubbadheetiin fixee jechuun isii bichaa ganama haakima geessinaa yaada jiruun isin biraa deeme. Yoo ati lammaffaa deebitee isitti dubbachuu baatte isiidhaa wajjin deebitee ati wallaluu baatte wanni isii manaa baasees hin jirtu beekadhu hin jirte yoo mana haakamaa taate teessee neeguudha qabdi yoo tiini dhimmi gartee fayyadama jarjara biraarra hatattama keessa kan jiru taate namni ollaa tanaa fuudhee isii haakama geessuudha qabu malee isiin deemtee asii fagaachuu hin qabdu. Ammoo yoo dubbii tana keessatti ati lammaffaa kan isin dubbattee isiidhaa wajjin wal loltee isii lammaffaa manaa baaftu taate si itti gaafatamaa beekadhu. Sangar san isiinuu gaa yoo jiraanne gartee isiinis numa dhufti. Gaafa isiin mul'atte sanii si galtee waadaa waan naaf ati waliin jennee na dhaammattee na bira adeemte san yoo ni kan hin diigu ta'e san gaafas dhageessa. Awwaan ati naan jette san bira hin dabarreen je isiin ammoo lafumaa nagaya namni eega jaarsaa waliif fayyee jaarsaa jaartii waliif lacceelloodha waliif kafana si galtee kaatee manarraa baatee deemuun si galee kuni waa'uma hin jirre maaliif waan kana keessa harka namaatu harka qabaa sin je dubbiin xiyyaa fi ta'isiidha kan namaati malee gaafa jalqaba lolli ka'uus dubbiin gaafa ati halkan dhiyoo dhuftee asitti dubbatte sanis akkuma guyyaa san siimetti waan san keessa namummaa jiraadha beek. Isiisan keessattis jalqabarraa
Gaata amma yoon isiifin odeessa jee ni dheerata. Sababni naaf isiin itti walitti dubbannees badii tiyyallee yoo ta'u taate oduu namoota alarraa fuutee dhufteeniin eenyurraa dubbii tana fidde nama kana himtu maleedhaan wal dhabni dhufe. Sanirratti wal lolle naaf isiinis kaatee manarraa baate lamada naaf ati qabne galchine mire sanboota itti dubbadheen beekuun. Isitti maqaa isii kaaseen beeku. Amma laal asirratti waan beeku qabdu ani isii jalaa ina beekadhu. Isiin tundumaa ishiitiyya. Warri keenya guutuun jechuu hatta ilaa biyyatti illee namni gartee nu biraan gartee si biraanis quba qaban. Dasiidha. Yoo isiin tun kan tuqamtu taate asii miti biyyatti illee warra keenya gurguddaa illee adeerran keenya illee nun dhiisanii. Yaa dubbii waa bakkaatti jettu kan dubbiin jabduudha. Deemee bakka isiin jirtutti nin barbaada. Akkammaan tana dhageessanittis bakki isiin jirtu mana gola aartii Oromooti jechuudha. Akkuma ati naamtetti yootiin kan achitti kan nuti taate yaaneeti barbaanne isii baafna. Yoo ammoo gola aartii makanaa dhagaye. Gola aartii makanaa raqamni isaas keessa jira. Kunoo kana irra bilbileetiin telefoonni isaa cufaadha gizeetaan biizii. Sanuu akkamittiin argan? Hordoffii jabduudhaaniin viidiyoo inni maxxanse. San keessaa arkadde viidiyoo san keessaa viidiyoo guyyaa mucaa dhukkubaa haatti qaraa'anii jaanii isaaf isheenii deeman san irratti raqama isaa maxxanse gaafa san. San jalaa hin arkadde lakkoofsuma isaatu irra bilbileetiin telefoonni isaa cufaa. Dilana ani isa raqama isaa barbaaduudhaan miti inni ka jaartiin tiyya bira jirtu telefoona harkaa qabdi bilbilee akkana jaartiin tiyya na bira jirti yaadin takka akkana bakka akkana bakka kanaati koot ayyoonaan taate siin taatus jechuudha qaba malee akkaataan silaa namni jaartiin nama bira dhayte haala kana. Haala kanaa miti amma gola aartii kana isaa awwanni nama si gaafachuu barbaadu siin irra hubannoo qaba. Gola aartii kana isiidhaa wajjin walitti dhiyeenya firummaa kan qabanni qaban isaa immoo kamitti baddee bira dheedha. Barree fusiimeetiin jira xiqqoo. Nuti warra gandaatii jaaliin siin jedhe warra biyyaa kana warra biyyaa yoo ta'an taate warra jaartiidhaa jaarsi baruun dirqama. Nama jaartiidha dhiyaate yookiin nama jaartii beeku jaarsi baruun dirqama. Siigalee. Maaliif himin duraan hin beektu jechuudha. Isiidhaa wajjin walitti dhiyeenya firummaa akka qaban akka warra biyyaa ta'an hin beektu. Isiinis. Akkaan hin kun ammantanaan viidiyoo irratti akka dhagaye. Amma kanarratti egaa kun dhimma biraati. Waan gartee nama gartee isiidhaa wajjin walitti firummaa qabu kan gartee isiidhaa wajjin obbolummaa qabu atis duraan silaas beeksisuudha qabdi. Kun dogoggorree kan isiiti. Amma ammoo wanni dhaabbatu isii deemnee barbaannee bakka isiin jirtutti itti deemnee isii karaa manaa deemnee dhimma gartee rakkina gartee isii mana isii irraa baasee guyyaa meeqa ala isii bulche gaafannee isii irraa baruun dirqama keenyadhaa beekatu. Sun sirriidha osoon akkaataa silaa ilmi namaatti deemu akkaataa silaa Oromootti isaan yaa'u jiraatanii akkasni goona. Tokkoffaa naan bilbile isii lakkoofsi isii bira jira. Lammaffaa isuma kanaa'u karraan tan ol ba'ee akkana taate isiin tun dhalaadha. Gaafa gartee waa'ee manaa akkamitti akkas si godha ja'anitti haasawan si galtee rabbiin gartee bultii jaarsaa jaartii keessatti kijibni dhorkaadha. Jaarsaa jaartii kijibanii waliif fayyisuun ni jira. Si galee ni jira. Osoon ani hamtuu sanillee kan hin qabaadhu taate naaf isiin tun jaarsaa jaartiidha. Ilaalcha biraa hin qabuuf yoo hin qabaanneef inni yoo gartee miidhaa isa ittiif kan yaadu ta'e aboo maaliif akkana goota jee naan loluu danda'uudha qaba malee isiin tunuu gartee namummaa isaatiin takkaatu an isaa hun beeku arraantala bira dhayte si galee silaa namuma isii sanuu ka ta'u taate akkamitti akkas si godha jaanii sammuma isii sanuu jechuun akka isii waan biraa yaaddu. Amma as keessatti goltee tuni haasitummaadha malee gola aartiitis amma as keessatti nagaa hin bahu eega deemtee isiin isa bira dhayte isii tana fuudhee karaa gama magartee mana isiidhaa deebisee dhimma rakkina isiidhaa baruun yootiin obbolummaa qabaatanis beekama isaati ammoo dilana isii oofee manaa isiirraa jechuu baasee guyyaa meeqaadha bulchuun kuni kana isaa itti gaafatama nutullee hin jalaa hin hafnu amma tokkoffaa irratti wanni nu barbaachisu isii gara manaa deebifne rakkina isii baruudha waan lammaffaa isii mana keessaa isii baase.
waraqaa inumaa barinu dubbii manaati nama biyya namaa tana keessaa sulii akkaan itti gartee walii gatti hin deemne naa yaadaniiti sii galtee akka inni gartee manaa gabbahee bakka takka dhaquu hin dandeenye jaaniiti waraqaa silaa namni itti gartee biyya tana keessa ittiin deemu taniin an qabu akka isiin fuutu yaadanii lafa kaayataniiti sii galtee namni kun kaatee akkaataa itti wajjin jiru kaatee addunyaan tun ammaan tana teknooloojiidhaatiin beekamtu bilbilaanis namni walii galuu danda'a na jalaa fuusisiisan sii galtee anamma dubbiin tuni waan gartee gara biraatti deemu teessu ani yooniin gartee jiraadhees du'ees dubbii tana keessatti atis akka dhageessu jechuudhaaf malee anta nama walii irraa fixadheetiin jira dubbii silaa'uu kaate hongasii arke maaliin irraa ati irraa fixattus nuti irraa hin fixannu isiin tun jaartiin tawarraati nuti irraa hin fixannu jaartiin baan waan kana keessa jiraati malee jaarsaa jaartummaan lollee jaarsaa jaartummaadha kan hundan godhu waan kana keessa jiraatiitu si guba malee amma kana keessa wanni jiru bara ammaan tana tokkoffaa irratti kan as keessatti akkamu jiru gola artiiti akkuma dhageenyattis jechuudha kan jechuun rakkina kana isii manaa deemtee isa bira dheeyte guyyaa meeqa mana isaa bulchees isa kana isaatu itti gaafatama isaas akkanatti hin dhiibnu yootiin immoo waan kan keessatti harroorroon mul'attu taate naaf isi maleedhaas namni keenyas ni jira gola artiidhaa bakka inni jirutti qabnee waan kana rakkina gartee jaartii namaa isa manaa baay'isiisee gaafachuudhaas ni dandeenya kana tarkaanfii irra fudhanneeti walii irra sossoonaa jechuun waan jedhaaf nuti beekadhu. Tamam hayyee taate inshaallah ati hanga uumaan jeetan akka naaf quba qabaatanii jechuu fedheeti malee inshaallah tanaa rakkoollee hin qabdu anna biratti namni yoo jiraatee jira beekadhu namni waan akkana irratti inni dhiiraa takkaa jiraachuu takkaa dhabamu malee roorroon akkana roorroo namni roorroon tana dabarte hin jirtu jechuudha kuni tuffii namaati malee tuffii namaati anumaa dhiira.